Miseejii namni WhatsApp irratti isin ergee egaa isin ergeen booda yaada saaraa jijjiiree osoo isin miseejii san maal akka ta'e hin argin of bira akka isin biraayis badutti dileetti godhe akkaataa karaa salphaa ta'een argachuu dandeessan isin barsa miseejii kun haala kanaan akkanatti bada jechuudha. Miseejii WhatsApp qofaadhaa miti kan iimootis kan miseenjeraatis kan telegiraamaatis miseejii kamiyyuu kan namni isinitti ergee immoo egaa isin ergeen booda miseejii san of bira akka isin biraayis badutti dileetti godhe isin immoo salphatti deeftanii argachuu dandeessu jechuudha isin galee. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappi tokko bilbila keessatti gabbifachuun sun barbaachisaa aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti irra tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jala rasni baasa irratti tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan irra tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanatti fidaa asirratti ta'e koon sarchii irratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee waa ma raa barreessanii jibboo sarchii fuulduraa kanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda ammallee haala kanaa suuraa kanatti fidaa suuraa kanatti irra tokkoof kilikni gootu achi booda aapicha gabbifachuudhaaf sira olotaa gadeemtu olotaa gadeemsa mormaati achi booda dhumarratti kana matii manaan kan barraa aappii astu qabu faddaa kan jalatti daawulood hojii turtii daawulood isa suttaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbifatanii ayya daawwattoon kiyya aappii gabbifatanii egaa galtanii aappii kana haala kanaan isin banamaa WhatsApp irratti raatii ni guutanii ammallee messenjera irratti ni guutanii ammallee iimoo irratti illee ni guutanii jechuudha achi booda xiyya kanarratti tokkoof kilik gootu achi booda aappiin kana haala kanaan isin banama jechuudha booda meseejii namni WhatsApp irratti isin ergee osoo isin argin dileetti of bira akka isin biraas dileetti godhe as keessa seentanii argachuu dandeessan jechuudha namni sun maal akka dileetti godhe yookiin ammoo maal akka balleesses.